Yooyyaa akkam jirtu nagaan waaqayyoo bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu. Ani Asfaa Mul'ataati. Viidiyoo kana torbaniin dhimma karoora daldalaa irratti qopheessee akka isinii dhiyeessu waadaa isiniif galeen ture. Akkasuma waadaa koo eegee torbee lammaffaa viidiyoo isa lammaffaadhaan akkasiin dhufee jira. Viidiyoo isa jalqabaa keessatti yaadamee karoora daldalaa akkamitti akka hojjetamu matuma isaan hiikan karoora daldalaa maal akka ta'e namoonni akkamiin akka itti fayyadamanii fi akkamiin akka itti fayyadamuu qabnu yaada muraasa isaa isiniif kaaseen ture. Viidiyoo keenya irraa keessatti immoo faayidaalee karoora daldalaa 5 tokkoon isaa kaasnee toonii waliin irratti mari'anna. Viidiyoo kana haga dhumaatitti hordofuudhaan waan gaarii akka qayyabattanan homaa shakkii hin qabu. Kanaafuu viidiyoo kana haga dhumaatitti hordofaa. Fuula hawaasummaa keenyas YouTube keenya viidiyoowwan yookanis immoo leenjiiwwan adda addaa gara keessan akka qaqqabuuf subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaadni keenya yoo isinitti tole immoo namoota jaalattaniif qooduu akkasumas immoo yaada keessan nu teechisuun gamanumaan waamicha kooti. Kallattumaan gara leenjii keenyatti dabarra. Faayidaan karoora daldalaa maali? Iddoo adda addaatti dhaabbilee adda addaatiin yeroo gaafatamu kaaniin keenya maaliif akka hojjisiisnullee adda baasnee kan hin beekne garuu sababa namoonni liqinuu laatan dhaabbileen yookanis immoo qaamni investimentiidhaaf gaafatu kamiyyuu haa ta'u dhaabbileen adda addaa yookanis qaamni adda addaa yeroo nu gaafatutti dhiyeessuurra kan darbe maaliif akka nu barbaachise adda baasnee kan beeknuu fi faayidaa isaa irratti hagas mara hubannoo kan hin qabne akka ta'e baay'een keenya ni beekna. Kanaafiyyuu faayidaan karoora daldalaa maali? Daldala kiyyaaf dhaabbata kiyyaaf faayidaa maalii qaba? Viidiyoo kana keessaa guutummaa isaanii argattu. Nu waliin itti fufaa. Tokkoffaan faayidaan daldalaa inni guddaan fi inni olaalaan hubannoo fi xiyyeeffannoodhaaf baay'ee barbaachisaadha. Maal jechuu kooti? Karoorri daldalaa keenya viidiyoo darbe keessatti akkuma kaasne tokkoffaa guutummaa ka'umsa daldala keenyaa yaada isaatirraa, mul'ata isaatirraa, ergama isaatirraa, hojimaata isaatirraa wanti baay'een isaa achi keessatti jalqaba yaadatirraa haga hojiitti jijjiiramuu yookiin hojimaata yaada sanaa gara bu'aatitti gara gabaatti ba'uutitti wantoota dhaabbanni keenya maal akka fakkaatu dhaabbin jarmiyaa keenyaa guutuun isaa achi keessatti ibsamee jira waan ta'eef akka dhaabbataatti nutis abbootiin qabeenyaas haa ta'u yookiinis immoo namoonni biraa dhimma kanaaf yookiinis immoo dhaabbata keenya baruu barbaadan maal akka fakkaatu dhaabbin keenya fakkeenyaaf Asfaa gurraacha diimaadhaa dheeraadhaa gabaabaadhaa namni kan jechuu danda'u dhaabbata kiyya ilaalatti. Akka daldalaatti dhufne immoo daldalli suni dhaabbatee namatti akka mul'atu. Ani akkasii maqaan kiyya akkasii hojii akkasiin hojjedhaa mul'anni kiyya kanaa hojimanni kiyya kanaa maallaqaan manaan qabaa daldala akkanaan hojjedhaa iddoo kanaatti argama jedhee kan dubbachuu danda'u yoo karoorri daldalaa qabaatedha. Kanaaf karoorri daldalaa waan ifa ta'e hojimaata ifa ta'e sirna maallaqaa ifa ta'e sirna bulchiinsaa ifa ta'e sirna gaggeessummaa ifa ta'ee fi hojimaata guutumaan guututti jalqaba haga dhumaatitti dhaabbanni keenya of keessaa qabu tajaajila oomisha kan ibsu waan ta'eef sirriitti kilaariitiidhaaf yookiinis immoo iftoominaaf akkasumas immoo maalirratti akka xiyyeeffachuu qabnu. Bu'aan keenya eessarratti xiyyeeffanne argamuu danda'a. Guddinni keenya eessarratti xiyyeeffanna kan jedhuuf faayidaa guddaa qaba. Kanaafiyyuu xiyyeeffannoodhaa fi iftoomina yookiinis immoo kilaariitiidhaaf faayidaan inni guddaan karoora daldalaa isa kanaadha. Kanaafiyyuu daldalli keessan ifatti namaafis nama hojjetuufis isiniifis ifa akka ta'u yoo barbaaddan akkasumas immoo maalirratti xiyyeeffachuu akka barbaaddan yoo barbaaddan karoora daldalaa qabaachuun barbaachisaadha. Faayidaa inni tokkoffaa. Faayidaan karoora daldalaa inni lammaffaanii fi inni guddaan baay'een keenya otoo hin beekinis irraa fayyadamaa jirru inni lammaffaan karoorri daldalaa keenya miltoowwan daldalaa nu wajjin hojjechuu barbaadan kamiyyuu
harkisuudhaaf nu gargaara. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf investoroonni tokko namoonni maallaqa qaban yaada keenya irratti daldala keenya irratti maallaqa isaanii fidanii nu wajjin akka hojjetan taasisuu yoo barbaanne karoora daldalaa sirriitti ifa ta'ee fi xiyyeeffannoo of keessaa qabu yoo qabanne ofitti amanamummaadhaan nu wajjin hojjechuudhaaf nu dhufu. Kanaafiyyuu namni tokko maallaqa qabatee maal hojjedhoo jedhe nuti yaada qabannee jirra. Yaada daldalaa karoorfannee tonni wiixinamee tonni of harkaa qabna waan ta'eef isa sana salphumaan itti agarsiisuudhaan nu wajjin akka hojjetan gochuu hin dandeenya. Gama biraatiin dhaabbileen maallaqa liqeessan liqii akka nu liqeessan wanti jalqaba nu gaafatan karoora daldalaati. Sababni isaa maal hojjechuu barbaada? Akkamitti hojjeta? Bu'aan isaa maali? Hojimaanni isaa maal fakkaata kan jedhu guutummaa isaa kan argachuu danda'u konfidensiidhaanii karoora daldalaa keenyarraa. Kanaaf isarra dhaabbatee bu'aan isaa maali? Kisaaraan isaa maali? Hojimaanni isaa maali? Guddinni isaa maali? Ergamni isaa maali kan jedhu erga hubatee ofitti amanamummaadhaan nu liqeessuu kan danda'u karoora daldalaa keenya ilaalatti. Gama biraatiin dhaabbileen deeggarsa kennan yoo jiraatan deeggarsa sanillee akka nu taasisan yoo barbaachisaa ta'e keessattuu startuppiiwwan adda addaa entrepreneuroonni adda addaa yaada of harkaa qaban haala fi yeroo hamma keessa jiru keessatti caalattuu wanti isaan barbaadaa jiran yaadni kee kun yoo lafa bu'e maal jijjiiruu danda'a? Akkamitti lafa bu'uu danda'a? Isa kanaaf immoo mee waraqataan yookiinis immoo yaada kana ifa naa godhi. Qindaa'inaan fidii natti agarsiisi. Gaafa jedhan kan nuti qabannee dhaqoon nu raraatu karoora daldalaa kana. Isarra dhaabbatanii nu deeggaruu danda'u, isarra dhaabbatanii nu liqeessuu danda'u, kanaan nu wajjin hojjechuudhaaf dhufuu danda'u waan ta'eef faayidaan karoora daldalaa inni lammaffaan miltoowwan daldalaa argachuudhaaf nu dandeessisaa jechuudha. Faayidaan inni sadaffaan baay'ee barbaachisaa akkuma faayidaawwan lamaan dura kaase kan addatti hin ilaallamne kisaaraa dhufuu danda'an, balaawwan dhufuu danda'an, rakkoolee uumamaan akkamitti akka furru dursinee hubachuudhaan dursinee karoora daldalaa keenya keessatti wixinee hojjechuudhaan rakkooleen kun yeroo dhufanitti salphumaan qolachuu akka nu dandeessisan kan nu taasisu karoora daldalaati. Risk management and mitigation yookiinis immoo haala itti balaa to'annuu fi akkamiin immoo akka isa sana bulchuu dandeenya kan teechisu qaama karoora daldalaa keessaa isa tokko. Isa kana keessatti rakkoon maalii akka nu mudachuu danda'an, balaawwan akkamii akka jiran, rakkooleen akkamii akka uumaman, chaalenjiiwwan akkamii akka nu mudatan tokkoon tokkosaa dursinee tonni waan karoorsineef isa sana qolachuudhaaf immoo maal akka gochuu qabnu dursa waan lafa keenyeef salphumaan rakkoo sun gaafa uumame to'achuu ni dandeenya. Furuu ni dandeenya. Sababni isaa dursinee tonni tarsimoo isaa lafa kaa'annee jira. Dursinee tonni maal akka gochuu qabu balaan sun illee maal akka ta'e adda baasnee jirra. Fakkeenyaaf daldala qonnaa irratti yookiinis immoo agri biizinesii keessatti otoo hojii hojjenna ta'e agri biizinesii keessatti rakkooleen maalii akka nu mudatan dursa adda baasnee jirra. Haramaan hongeen dhibeewwan qonnaa adda addaa akka jiran dursa adda baasna karoora daldalaa keenya keessatti. Isa kanarra dhaabbannee toni furmaanni isaa yookiin tarsimoon ittiin isa kana immoo qolachuu dandeenyu maali kan jedhu. Qoricha fayyadamuu ta'uu danda'a. Qilleensa to'achuu ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin isa kana akka to'achuu dandeenyu immoo dursa tarsimeessinee jiraachuudha. Kanaafuu salphumaan qolachuu, to'achuu, furuu ni dandeenya jechuudha. Kaayyoon bu'aan karoora daldalaa baay'ee guddaa ta'e inni kan biraa inni sadaffaan jechuudha. Balaawwan dhufan yookiinis immoo rakkoowwan daldala keenya keessatti nu mudatan furuudhaaf dursinee tarsimeessuudha. Dursinee balaa dhufan adda baasnee jirra achi keessatti kuni balaawwan akkasii nu mudatu. Balaawwan kun dhufuu danda'u jennee toni dursinee karoorsinee jirra. Isa kanaaf immoo akkamitti akka deebisuu qabnu qophii barbaachisu hunda akka goonuuf dursinee tarsimoo isaa isaan ittiin to'achuu dandeenyu lafa kaa'neerra. Kanaafiyyuu maal gochuutti deemna jechuudha salphumaan qophiirra jirra waan ta'eef akkuma uumameen
to'achuu kan dandeenyu garamitti deemnaa gara karoora daldalaa keenya isaa itti deebine rakkoon kun uumamu maal goona turre kan jedhu sana teechisnee turre furmaata sana yookiinis immoo qoricha sana kenninaaf jechuudha. Kanaafuu faayidaan karoora daldalaa inni sadaffaan balaa to'achuu fi rakkoolee daldala keenya keessatti nu mudatan to'achuudha. Inni arfaffaan baay'ee barbaachisaa ta'ee fi hundi keenyayyuu itti xiyyeeffannoo qabnu hojimaata keenya keessatti namoota fi hojii akkamitti wal quunnamsiisuu akka dandeenyu ifatti lafa nu kaa'a. Gaafan kana isiniin jedhu karoora daldalaa keenya keessatti hojiin tokko nuti hojjennu adeemsa hojiitii fi humni namaa akkamitti akka bulchinu ifatti lafa keenyatti kan jalqabu. Kanaafiyyuu humna namaa meeqa akka qabnu, humni namaa keenya sun maal akka hojjetan, haalli adeemsi walitti dhufeenya hojjetaa fi hojjisiisaa, hojjetaa fi hojjetaa, dhaabbataa fi hojjetaa maal akka fakkaatu dursinee toni karoora daldalaa keenya keessatti caqafannee jirra. Kanaafiyyuu isa sana caqafannee jechuun hojjetaan kamiyyuu, gaggeessan kamiyyuu qaamni dhimma kana na ilaallata jedhee dhufu hoo jiraate akkamitti akka quunnamtii goonu eenyu wajjin akka wal arguu qabu, eenyu akka wajjiniin akka mari'achuu qabu, eenyuuf akka itti gaafatamummaa qabaachuu danda'u ifatti teechisneerra waan ta'eef salphumaan gaggeessuun, salphumaan hojjisiisuun, salphumaan itti gaafatamummaa kennuun akkasumas madaallatoonni immoo badhaasuus haa ta'u adabuudhaaf kan dandeessisu karoora daldalaa nuti qabanne jechuudha. Tokkoffaa tokkoon hojjetaa keenyatiif maal akka inni hojjetu assign goonee jirra waan ta'eef dursinee tonni iddoo isaa teechisneerra waan ta'eef iddoo teechisne sanitti itti gaafatamummaa sitti kennana. Namni sun immoo eenyu wajjiniin kallattiin wal quunnamuu akka danda'u, eenyuuf itti gaafatamummaa akka qabu, eenyu wajjiniin akka hojjechuu qabu karoora daldalaa keenya keessatti caaseffama sirriidhaa fi caaseffama ifa ta'e teechisneerra waan ta'eef bifa saniin namni sunis karaa sanarra yookiinis immoo deemsa xurree daldalaa sanarra deema. Akkamiin akka waliin ta'anii tonni tiim aappii godhanii waliin hojjechuu danda'an, gareedhaan akkamitti akka hojjechuu danda'an dursinee tonni eenyu wajjiniin yoo hojjete bu'aa walii guddisuu danda'a kan jedhu sana fakkeenyaaf kutaan gurgurtaa yoo jiraate kutaa oomishuu wajjiniin akkamitti wal dubbisuu akka danda'u. Akka dhaabbata tokkotti odoo hin taane akka namoota adda addaatti akka yaanneef walitti dhufeenyaan akka wal ta'anii tonni wal ta'iinsan hojjetan kan taasisu karoora daldalaa ifa ta'e. Faayidaan inni arfaffaan karoora daldalaa walitti hidhaminsa hojiitii fi hojjetaa, dhaabbataa fi hojjetaa, hojjisiisaa fi hojjetaa akkamiin akka wal ta'anii tonni daldala keessatti itti gaafatamummaa fudhatanii eenyu wajjiniin akka walitti hariiroo kallattii qaban, eenyu wajjiniin immoo walitti hidhaminsaan akka hojjechuu qaban kan ifa taasisu karoora daldalaa waan ta'eef faayidaa karoora daldalaa keessaa isa ijoo ta'ee argama. Inni kan biraa karoora daldalaa keenya salphumaan guddina keenya yeroodhaan karaa kaayyoo qabanne sanitti dabalaa deemuudhaa fi guddachaa jiraachuu keenya kan kallattii nutti agarsiisu karoora daldalaati. Sababni isaa dursinee galiin keenya waggaa irraa, waggaa 3 irraa, waggaa 4 irraa, waggaa 5 irraa iddoo kana ga'uu qaba jennee karoorsinee jirra waan ta'eef guyyaa guyyaadhaan ji'aan ji'a 3 waggaatti akkamitti akka hojjechuu qabnu dursinee lafa keenya irra waan ta'eef namni kamuu isa sana madaalee eessarra ga'ee jira. Maaltu na hafa? Akkamitti fooyyessa? Waan jedhu kana xinxaaluudhaa fi gamaggama gochuudhaaf bifa salphaa ta'een kan nu gargaaru karoora daldalaa keenya. Eessarraa kaanee eessa ga'uu qabna? Amma eessa jira kan jedhu sana adda baasnee kan ilaaluu dandeenyu karoora daldalaa yoo qabaanne qofa. Yoo kana hin taane maal akka hojjechaa jirru hin beeknu, hammam akka hojjenne hin beeknu, akkasumatti yaadni keenya bittinnaa'ee ko'ummaadhaan rakkanna. Keessattuu yeroo amma keessa jiru keessatti baay'een keenya isa kana hin hubattu yaada. Hin hojjenna, hin dadhabna, tokkorraa tokkotti hin ceena, waa qabnaa of harkaa'e garuu kan qabnu sana madaallee hamma qabaachuu qabnu qabnaa, hamma hojjechuu qabnu hojjenne kan jedhe waan hin beekneef yeroo hundumaa
akkuma koomnetti jiran akkuma koomannetti jiran akkuma busy of goonetti jiran sababni isaa karoora ifa ta'e waan hin qabneef eessa akka kaane ifatti waan hin beekneef eessa akka jirru waan sirriitti nu hubanneef eessa ga'uu akka qabnu abjuu keenya keessatti karoora keenya keessatti waan hin teechisneef waanuma godhamaa oolu hundumaa waanuma hollaan godhe wajjiniin waanuma namoonni nu bukkee dorgommii keessa jirru fakkaatu wajjiniin dorgommii cimaa keessa oolla garuu waliigalatti bu'aan keenya waan ittiin madaalamu hin qabnu waan ta'eef madaaluun nu rakkisa. Isa kana hambisuudhaaf karoora daldalaa furmaata isa guddaadha. Kanaaf dursinee tooni karoorsine yoo ta'e, dursinee tooni barreeffannee irra yoo ta'e, dursinee tooni of bukkeedha kitaaba qabna yoo ta'e, qajeelfama keenya qabna yoo ta'e, salphumaan eessa akka jiru eessa akka ga'u qabnu ni beekna. Nama wajjin hojjennus adda baasnee bakka inni itti dadhabe bakka inni itti nu jalaa rakkise fakkeenyaaf qaamni nu dhiyeessoo ta'e yoo isaan bira rakkoon nu mudateera ta'e isaas sana sirreessuudhaaf hojjetaatu rakkoo qaba yoo ta'e dursa itti gaafatamummaa kennine isa sana jijjiiruu yookiin barsiisuu yookaanis immoo bifa kamiinuu jijjiiruudhaaf kan nu dandeessisu karoora daldalaati. Kanaafiyyuu walumaa galatti hojii ijoon karoora daldalaa keessatti barbaachisummaa isaa olaanaa akka ta'u taasisan faayidaalee isaa amma isinii kaase shanan kana. Tokkoffaa kallattii ifa ta'ee fi xiyyeeffannoo akka qabaannu kan nu gargaaru. Inni lammaffaan namoota nu waliin hojjechuu barbaadan miltoowwan daldalaa akka horannuu fi konfidensii akka nurraa qabatan yookiinis immoo nutti amanamummaadhaan akka nu wajjin hojjetan taasisu. Sadaffaan balaa dhufuu danda'an to'achuuf dursinee karoorsuu fi isa sanas immoo bifa salphaadhaan rakkoolee daldala keessatti nu mudatan furuudhaaf hojjechuuf akka nu dandeessisu. Arfaffaan hojimaanni keenya hojjetaa keenya tiim aappii akka goonu yookiinis immoo garee gaarii ta'e garee itti gaafatamummaa qabu garee hojii isaatiitti milkaa'uu danda'u uumuudhaa fi sirna wal quunnamtii fi wal ta'iinsa keenyaa cimsuu kan danda'uu fi inni kan biraa sadarkaa guddina keenyaa yookiinis immoo guddinaa fi adeemsa fuula duraatitti hammam akka adeemaa jirru karaa kan nutti agarsiisu faanni sirriin karoora daldalaa keenyadha. Kanaafiyyuu walumaa galatti faayidaan karoora daldalaa har'a isiniif qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Akka boonasitti isinii dabaluudhaaf tokkoffaa yaadni jiraachuu qaba. Yaadni jiraate sun immoo caaseffamee toni bifa godhatee akka lubbuu horatutti walitti kan ittiin qabsiisnu karoora daldalaa keenyatti dhumarratti immoo gaggeessummaa gaarii akka taanuu fi karoora daldalaa keenya kana sirnaan lafa buusnee tooni hojiitti akka jijjiirru kan taasisuu fi ofitti amanamummaa kan nuuf kennu karoora daldalaa akka ta'e hundumti keessanuu hin dagatina. Walumaa galatti faayidaa karoora daldalaa har'a qabadhee dhufe isa kana fakkaata. Akka waa gaarii irraa qayyabattan homaa shakkiin qabu. Kutaa isa sadaffaa fi isa dhumaa keessatti walumaa galatti karoorri daldalaa gosa akkamii akka qabu, karoora daldalaa keenya maaliif akka hojjennu, karoorri daldalaa gosa adda addaa akka qabuu fi gosoota karoora daldalaa waliin kan ilaallu ta'a. Haga sanitti ani gama kootiin xumuree jira. Yaada yoo qabaattan gama keessaniin kan hin xumurre yoo jiraate yuutuubii keenya sabskiraayib gochuun dagatinaa. Namoota jaalattaniif immoo yoo yaadni kun yookiinis immoo ni barsiisattanii viidiyoo kana yaaddan immoo hiriyoota keessaniif qooduu akka hin dagannee fi yaadni kun sin gabbisa. Gara caalutti yookiinis immoo yaada gaarii akka qabannee dhufnuu fi mata dureewwan babbareeda qabannee akka dhufnuuf yaada keessan nu barreessuus hin dagatinaa. Olmaan keessan kan milkaa'aa ta'u. Nagaatti.